hirri ijoollee keenya irratti ta'aa jira. Obboleetti kiyyaa fi bitee banaan ni bu'aa jiru jechaadha. Kan waggaa 10 keessatti dhokatee jechaadha. Abbaa baata haadha eeganitu jira. Taateen kun baay'eedhaan nurraa dhaabbachuu qabaadha bakka. Wareegdanii gatii kaffaltanii aarsaa kaffaltanii Oromoo irraa dhaabbachuu qaba. Taateen kun Oromoon uummatu badee haala deemee haadatti hafaa jira waan ta'eef. Malee nuti ishii bichaadha bakka buunee ishii bichaa dhafee biti. Ijoollee keenya haala jiraniif kan nuti cannaqamne sammuu keenya cannaqamee dubbachaa jiru har'as taa'an jechaadha. Abshir brother, buleewwan keenya kabajamoo wannan sini muganni gruppii qabdaati. Gruppii of qabda. Ijoollee shamarran. Hidhamee jira gaaddisaan fayyadu. Nama meeqa keessa jira? Nama baay'ee jira itti dabalamaa. Nama 16 moo akkasii irra gaheera garuu ijoolleen dabalamaa argamu. Nama baay'ee maa inni? Nama 16 jechuun maa inni? Tokkoffaa wanni si siifaan faas nama ni kan wanni garaana nyaate waa wayii jira. Innis maali? Obboleessi moo obboleettii tokko gaggabduu qabdi jedhani. Geeffadha. Obboleessi moo obboleettiin tokko gaggabduu qabdi jedhani. Dhukkubataadha jedhani. Nama lama mana keessaa dhukkubataadha. Yeroo taa'e ilaalu mucaan kun hangafa waan taateef wareegama dubartii waan dubartiin goote waan dubartiin maatii keenya keessatti goote kana jennee lakkoofnee hin finne. Isuma dhuguma hunduma keenya dubartii mana keessaa qaba waan ta'eef waan dubartiin nuu taate waan obbolaan keenya dubartii obboleettii gootii kaasa jechuudha. Waan dubartoonni dhugaa dhiirri jabaadha jedhame maatii isaatii akkasiin goone. Wareegama jarri maatiidhaa kafalan. Yawwane mucaan kun barnoota si waan qabdu waa bultii maal waa hundi si tumararu dhiiftee obbolaa si dhukkubfatan mana keessaa haadhaaf abbaa rakkisanuu fi baate immoo achi buuteen si dhabame. Dhugaadha namatti dhaga'ama yeroo bakka kana dhaabatanii ilaalanu achi nama dhukkubfataa wajjin rakkataa nama lama. Asii immoo ibidda keessa jiru maatiin kun jechuudha. Dhugaa akka nama tokkotti mataan haraasii wanni kun natti dhagahames baay'ee mataan dhukkubsi. Obsa jalaa kennu malee waan jennu hin qabnu. Kanaaf rakkoo maatiidhuma beeka. Waan biyyaa baaneef hundi keenya iyyuu keezii qabna. Shamarran caalaan jira yeroo biyyaa baanu horeen nama taa'atu hin taane isuma dhugumaa waan waliin beekna jechuudha. Maatii keessa yookiin abbaan rakkate yookiin haadhaaf abbaan addaan ba'anii jennaan haati rakkattee jennaan yookiin haati duutee jennaan ijoolleen faca'urra jedhanii. Tini galee yookiin abbaan irraa duunaan obbolaan koo rakkataniiru jettee obbolaa barsiisuudha. Waan wama akkasiitu ijoollee shamarranii biyyaa baase. Keezii qabu keeziitti baanatu walitti qabnee shamarran kana. Akkamitti biyyaa baatan maal taatanii biyyaa baatan jennee dubbachiifne hundi jala waan nama boochisuu qabu. Dhageessanii kanaaf jabaadhaa isiniin jenna. Obboleewwan keenya dubartoonni dhiirri Oromoon kutaa 11 waan dandeenye haadha booddee finne akkaawuntiin yoo danda'ame harrumatti yoo hin qabaanne banamee fi akka hin qabaanne wayiin nagee akkaawuntiin banamee fi akkaawuntii haadhaa irratti waan obboleettii keenya ittiin galchinu jennee walitti qabannaa haqa obboleettii keenya yoo du'aansi yookiin reeffisi argame akka argamu farankaa nu barbaachisa kanaa taphakaa. Akka argamu farankaa nu barbaachisa yoo immoo akka carraatu nu barbaadaa jirru argame immoo waan itti ilaalchifnu jechuudha. Akkasii itti duute farankaa nu barbaachisa. Sana booddee biyya galchuutu jira. Kanaaf obboleewwan keenya please rabbumaa jennee haadha guggubataa jirtu kana biraa dhaabanna. Haadha kana biraa dhaabachuun Oromoon Islaama Kiristaanatu hin jenne tokkodhaa kutaa waliin qoonne bira dhaabachuu dirqama qabna. Hangara kootiin qophiidha. Guruppii sanatti na dabala. Ganni ijoollee waatsaappii kee irraa qabdu guutuu itti dabali. Anaas nagalchaa mooditara naa kenna. Mooditara moo maal jettan sana na adminii naa kenna. Ijoollee guruppii koorra jiran guutuu hunda jira nan galchaa abbaan beekeessaa bahu.
ijoolleen biyya arabaa keessattuu dhaggeeffadhaa. Ijoolleen biyya arabaa keessattan reeffi mucaa kanaa reeffa keessan. Dhugaan sinitti manni nurkaa beera. Nama danuu dhabne. Nama danuu dhabne. Hacaaluu Hundeessaa umrii isaa guutuu Oromoof jiraate. Daa'ima isaarraa eenyutti hidhate beektu? Oromoo wanti irraa hidhate tokko ittiin hin jiru. Tuusin irraa hidhate namni irraa hidhate immoo waaniyya. Hin falmata. Haqa baasuuf intinaadha. Ilmoo isaarraa hidhate, haadha manaa isaarraa hidhate, maatii isaarraa hidhate. Kanaaf waan dandeenyu gumaachinu. Waan dandeenyu gumaachinee akkaawuntii haadhaa irratti walitti qabataa teenyu gaafa yoo akka carraa nuyi walitti qabataa jiru reeffi argameera jedhame itti yaalchifne kaane gara biyyaatti haadhaa galchine jenna. Ganni lakkoofsa qabdu waatsaappii keerraa guutuu irra galchiiti. Atis lammii waatsaappii keerraa nama islaama kiristaana jedhini.